oduu durii barbaadanii well marree yoo oduu durii barbaadan komentii jalatti naakaayaa komentii keessanii wajjin waan hedduu burqisiifna takkaahu waan hedduu gadi fiduu dandeenya osoma haasofnu gootatu duula bahe gootni yeroo duula bahetti waa duuda duubaa namni waa itti himee waan kana amanuu dadhabee beeki osoma haasofnu jechuudha gootni yeroo karaa deemu ni gunguma bineensota keessaa wayita karaa deemu ka gungumu maaliin kaminni beeytu gaafiidha hayyee deebii isaa isinitti hima leenca qeerransa kunniin yeroo karaa deeman akkasuma hummoodha hummoon allaatti keessaa ni gunguma jara kanaa garuu kan dhagahu bineensota qofa atuu osoo cinaa jiraattee hin dhageettu maaliif gungumu beeytaa jirre hummoo sagaleen isaa ol baha sirritti inni bofa naannessuudhaaf leenci yeroo karaa deemu maaliif gunguma isaa yeroo dhagahe bineensonni xixiqqaan kan akka bushaayetii fi kanneen biraa gunguma isaa yoo dhagayan utaalaniitiin jalaa ce'u inni ammoo reebee qabatee galma isaatiin gahataa jechuudha gootni hoo maaliif gunguma goota akkamitti beekan kana abbaa beekutu beeka gungumni gootaa laaftuu miti yoo as jiraate fagootti dhukaasee as teetanatti diina isaa adamsa goota gunguma isaa hedduudha maarree amma luinaa waliin yeroo karaa bahanitti maaltu ta'ame beeytu amma gootni kun akkanumatti kallattiidhaan itti bahee nama tokko ka duula waliin deemtuun ati luinaa na biraafiin hin jedhu dubbeedhaan reeb maal jedhe gurri ambaa waa dhagayaa gurra kankoo jalli heelaa dubbii fagoo na kajeelaa dhufa hoodaa namni eeguu dubbii gootaa marrin beekuu jedheen maaltu jedhaan goota kanan jedhaan duuba amma luinichi kun bir'ate duuba yeroo bir'ateetiin jedhetti ija gootaa barbadaa beeka akkanumatti laaleetumaan isuma sodaatu eegale yeroo sibira jiru yoo sodaate luini wanta fagoodha sagalee ulfaataan takkaahu ammootiyyuu paaworii ulfaataa tokkoon itti dhufe eeguu hin danda'u luina garaa okoleessi hollattee mogoleen jedhe Umar Suleeman artistiin jabaan Oromoodha duuba amma dhukaasa yeroo eegaluuf jedhanitti yeroo meeshaa kana tottolfatutti harki isaa hollachuu meeshaan harkaa gadi bu'uu xiyyiitiin takka harkaa gadi bu'uu maal jechuu eegallaaniin hey lola kanaaf hin taatu takki si balleessa takki ofirra deebi'i meeshaa keenyaa kenni jedheeni gootni okolee irraa meeshaa fudhatee lolatti bobba'ee jedhama maaliif dubbii kana isiniin jedhe gurri arbaa lafa gaya gurri ambaa waa dhagaya gurri kankoo jalli heela dubbii fagoo nakajeela dubbii hoodaa martin eeku dubbii gootaa martin beekuu jedhan kanaaf addi bilisummaa ummata Oromoodhaa maalitti jira gargaara jalaa hin hafinaa hordofaa sagalee tayaa fi ija tayaa fi surrii tayaa fi abukaatoo jaraa tahaa fi kanaaf dubbitii asumatti hin gabaabsa waan baay'eedha wanti silaa dubban taan isinuu ni beeytu akkuma jalqaba duratti isiniin jedhe san oduu durii yoo barbaadan jalatti komentii jalatti naakaayaa waliin dubbanna waliin irraa baranna wal barsiifna wal dhageessifna ka hin dhagayin haa dhagayu ka hin baratin haa baratu ka hin beekin haa beeku achirraa waan hedduu xiinxallee namni beekumsa guddaa irraa fudhachuu danda'a dhiifamaa wajjin nagahan isin dagadhe akkam jirtan akkam bultan akkam ooltan maal keessa jirtan biyyi keessa jirruu fi haalli keessa nuti jirru garaagarummaa qaba bakka jirtanitti nagayaan naa jiraadhaa har'aaf barmoonni keenya kan irratti xiyyeeffatu hiikkaa jechoota afaan Oromooti yeroo darbe sirna tuqaalee irraayin isin barsiisee ture akkasuma barmoota biraatis isin barsiisee ture jechuudha sirna tuqaaleedhaa hin xumuramne tokko irraa eegalle full stop yookaan ammoo qabxii yookaan ammoo tiyyuu isii point jennuu san irraa hin eegalee jechuudha barmoota kanaan dura dabre amma liistii keessa isinii kaaya playlist ka jedhu keessatti tokko maqaa isaa dhoytanii argachuu ni dandeettanii jechuudha irratti hojjanna baay'innaanii jechuudha akkasuma bal'innaan kanaaf hiikkaan jechoota afaan Oromoodhaa
booring isin hin godhu takkaahu ammootiyyu isin hin ceemsiisu isinittis toluu hin dhabu maalii fi waan haaraya waan ta'eef akka isinitti tolu abdiin qaba. Kallattiidhaan gama barmoota kennaa har'a isiniif qopheesse kanatti isin haa seensisu. Innis hiikkaa jechoota afaan Oromoo or the vocabulary of Oromo language. So hiikkaa jechoota afaan Oromoo jedha. Jechoota afaan Oromoo jechuu barbaada tureeyyuu Oromo language jedhee afaan Oromoo hin beekta. Oromo language nama biraatiif. Or so kana fakkaataa jechuudha. Har'a kallattiidhaan hiikkaa jechoota afaan Oromootitti isin fida. Figgii figgiin hiikaa biraatti foggii tahuu danda'uudha qaba. Foggiidha malee figgii miti. Figgiin hiikaa biraatti foggiidha. Foggii ta'uu danda'uu qaba. Foggii jechuun allaattii so foggii jechuun allaattii raqa nyaatu takkaahuu joobiraa yookaan ammoo roomicha jechuun ni dandeenya. Kana nu kennaatti roomichas ni jedhaniini. Roomicha or roomicha jechuu dandeetta. Roomicha jechuu dandeetta. Okay. Roomicha jechuu dandeetta. Okay. Inni kan itti aanu folama. Folama jechuun maal jechuudha? Folama jechuun garmalee nyaatama. Fakkeenyaaf inaba ni beeytanii miti? Inaba takkaahu ammootiyyuu inabi jedhama afaan Oromootis inaba Amaaraanis inaba jedhama. Isii didiqqishuu diddiimtuu akkasuma bifa akka daalachaatis ni qabdi. Yoo nyaattee uummata akkasiin gootu yeroo hedduu nyaatama inni jechuudha. Namaaf yeroo hedduu nyaatama falama jedhama jechuudha. Wanti akkasii akkasuma wanti biraatis kan nyaatamu nyaadhu kan si godhu yeroo baay'ee kan nyaatamu falama jedhama jechuudha. Kan itti aanu foloda. Foloda jechuun nama dubbii hin mi'oofne haasa'u. Ni beeytu. Eenyudha namni dubbii hin mi'oofne haasa'u. Gas eenyudha ergamtoota keessaa eenyudha. Yes beeytee jirta. Taayyeedha miti. Yes Shimallisis akkasuma. Folodaan nama dubbii hin mi'oofne haasa'u taayyee akira namaati. Akira namaati. Nama kana waa'ee isaa kaasuu nu sharafa isaa kaasuudha beeyta. Yoo amma isin fuulduratti maqaa isaa dhahe taayyee jedhe sharafni isaa baay'ee ol ka'a. No sanii miti. Nuti fakkeenya dubbii kanaatitti isa fudhanne. Yartuu namaati. Irra booda namaati. Akira namaati. Namti suni akira namaati jechuudha. Foloda jechuun nama dubbii hin mi'oofne haasa'u. Beeki ati gowwaan nama gowwaa jedhantu jira miti. Gowwaan kuni dubbii itti dhuftee haasa'u akkuma inni haasa'a garuu dubbiin isaa dubbiin takka dubbii paaworii qabdu takkaahu vaalaansii guddaa qabdutu iyyuu jira. So nama akkasiiti osoo hin taane foloda kun kan jedhamu nama akka taayyee TV jechuudha. Kan itti aanu foluu jechuun garmalee nyaachuu. Nama garmalee nyaatu guddisee nama nyaatu. Humaaraa jedhanii humaaraa jechuun afaan Oromooti fakkaate. Yeroo xiqqaatiin dhagaye waan san humaaraa laafiti. Humaaraan kun afaan hiikkaan isaa maalidha? Namni hiikaa humaaraa kana beektan naaf hima. Humaaraa jechaa dhagaye. Humaaraa jechuun akka ani beekutti nama guddisee nyaatutti hin beekan yeroo xiqqaarraa. Hiikaa jecha humaaraa kana beekuu barbaada. Yoo ammoo isa ta'e kallattiidhaan yoo irra dhaabbanneetiin hin jirraa jechuudha. Kan itti aanu foonaa takkaahuu ammoo mooraa. Moonaa horii jenna nama naannoo kennattis moonaas ni jedhama. Moonaan kun afaan Oromooti. Moonaas ni jedhama. Akka naannoo kennaatitti moonaas ni jedhanii jechuudha. Inni kan biraa fooqaa. Ebeluun fooqee ta'e, ebeluun fooqaa ta'e nama ilkaan irraa dhume maal jedhaniin jechuudha? Fooqaa jedhaniin jechuudha. Ilkaan kuni gosa 2 fi 3 namatti dhufuu danda'a dhibeen isaa waan dhukkuba wahiitu jira. Takkaahu ammootiyyuu muka wahiitu jira. Hidda lafa irraa bahu yoo muka san nyaatte ilkaan kan kee guutumaan guutuutti sirraa shim jedhee yaa'a. Inuma yaa'a. Muksan irraa illee of eeguun barbaachisaadha. Inni lamaffaan yoo dhukkubni seeneetiin hin jedhe ilkaan hundi isaa namarraa shim jedhee yaa'a. Inni sadaffaan sadarkaa dullumaatitti jechuudha.
So fooqaa jechuun nama ilkaan irraa dhumee jennee bira dabarree jirra. Kan itti aanu forica. Forica jechuun fiiksa yookaan fiiksuu jedhanii akka fiisan ani hin beeku fiiksuu beekte waan akkasiin itti fakkaate yaa fiiksuu jechuun forica jedhamaa jechuudha. Okay? Kan itti aanu footoo ni jedhaniini footoon footoodhuma afaan oromootiinis footoodhuma jechuudha. Kan biraa fooxana. Fooxana jechuun yeroo rifeensa kan kee kana haddee ofirraa bocuuf gootee rifeensi haaroo inni baheen fooxana jedhan. Fakkeenyaaf nama tokko fooxa mataatti hidhate. Mataan kan kee fooxahe, mataan kan kee fooxa qaba. Waan akkasii jedhamaa miti. Fooxa jechuun gosa biraatiin wannaa ofitti uffatan fooxa akkanatti darbatanii jechuudha. Fooxaan jechuun gama biraatiin. Gama biraatiin ammoo tiyyuu fooxana jechuun fooxana. Rifeensa mataa kan reefuu haadamee marge takkaahu biqileenis maal jennaan jechuudha. Fooxana jennaanii jechuudha. Inni kan biraa foqoruu. Foqoruu jechuun kophaa deemuu. Kophaa deemuu. Waan kanarratti maal jedhaniini kophaa deeman yoo kophaa nyaatan dhotee tahuu yoo kophaa deeman loxee tahuu jedhan miti. Afaan oromootti akka jettan kophaa deeman loxee tahuu kophaa nyaatan dhotee tahuu jedhaniitiin akkasitti nama arrabsan miti yaadattanii makmaaksa oromooti. So inni kan biraa foran faxa. Foran faxa jechuun furdina bareeduma hin qabne. Furdina bareeduma hin qabneen foran foxa jedhaniin. Nama akkamiiti? Biyya keenya wanti akkasii sun baay'inaan hin jiru. Biyyoota Awurooppaa bash akka biraatitti jira. Ameerikaa akka biraatitti jira. Biyyoota Araba Suudii Arabiyaa akka biraatitti jira. Biyyoota Arabaatii fi biyyoota Awurooppaa akkasuma Ameerikaa fi biyyoota biraa keessa bal'inaan jira. Even Suudaanii keessa akka jabaa jira. Biyya keenya keessa naannoo magaalota gurguddoo yoo ta'an malee akkasitti hin agarre. Garuu hin agarre yeroo biyya jirutti hin agarre. Inuma jira dabree inuma jira. Garuu bal'inaan kan jiraatu biyyoota guddatan keessaa jechuudha. So barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Hiikkaan jechoota afaan Oromoo kana qofaa miti. Kan an asirratti isiniif qopheesse kana qofaa miti. Baaldima takkaahu ammootiyyuu guddaadha. Kan ani dhiise hedduudhatuyyuu jira jechuudha. So barmoonni keenyaa fi hiikkaan jechoota afaan Oromoodha. Kan irra jirruu fi kan gara fuulduraatti jiru wal fakkaatuu hin danda'u garaagarummaa qaba jechuudha. Maaliif kan irra jiru qubee gaadha faadha kan itti dhufu faadha kan itti dhufu akkasuma tartiiboota hanga qubee danda'ameetitti kan itti deemnu tahaa jechuudha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Subscribe gochuu hin dagatinaa akka barmoonni gara fuulduraatti an isiniif qopheessu isin qaqqabuuf share gochuu hin dagatinaa nama haaraa chaayinaalii afaan Oromoodhaa barbaaduuf akka qaqqabuuf jechuudha. Laayik gochuu hin dagatinaa maaliifi innis poointii qaba jechuudha. Koomantii ammoo jalatti naa kennuun baay'ee tokko na tajaajila beeki nama tokko maaltu guddisa. Wallaalaa kiyyaa kanas kan guddisu koomantiin isin jalatti kennitan paaworii guddaa namaa kenna. Takkaahu ammootiyyuu dogongora namni qabu nama qajeelcha. Yaada namni irraa bu'e namaaf tajaajila. Akkasuma ammootiyyuu yaada keessan wanta isin barachuu barbaaddan isiniif qopheessaa jechuudha. So kana hunda isaatiyyuu akka hin daganne kan biraa wannan isiniin jechuu barbaadu yaada keessan naaf lafa kaayaa waan barachuu barbaaddan waan hin beeku isinin barsiisa. Kan hin beeyne isinirraa hin baradha. Kan hin agarre na agarsiisa. Kan hin yaadatin na yaadachiisa. Nallee hubachiisa. Kanaaf barmoota biraa kan itti isinii dabalu yoo jiraate ammaaf ingiliffa qacceedhaan eegallee jirra. Inshaa Allah gara fuulduraatitti gaafa sadarkaan ingiliffaa kennaa haay levelii taheetiin hin jedhe isas waliin ni barannaa jechuudha. Har'aaf kan nu itti jirru afaan Oromoo addunyaa agarsiisu, nama biraa agarsiisu, saba biraa agarsiisu beeki waa takkaatu jira. Nuti still saba keenya guddaa malee nama keenyatu baay'inaan guddaa malee ilmaan Oromoodha kan haga har'aatitti kan haga ammaatitti sammuun isii afaan alagaatiin gabroome lakkooyte keessaa bahuu hin dandeettu. Hubadhu Oromoo akka kiyyaa, Oromticha akka kiyyaa,
ka dhiigaan Oromoo, ka bifaan Oromoo, ka qaamaan Oromoo, ka yaadaan Oromoo, ka aqliin isaa, sammuun isaa, surreen isaa saba biraa taatitu jira. Ka osoo afaan Oromoo dubbatu, afaan Oromoo hadheeffatu, ka osoo afaan Oromoo barreessu, afaan Oromoo jibbu. Gaarii miti wanti akkasii. Simatu si hin bareeda. Look, simatu si hin bareeda. An Abdullah Siraaj Oromummaadhaan bareeda, Oromoodhaan bareeda, Oromiyaadhaan bareeda. Saba biraatiin hin bareedu. Afaan beekuu miti, aadaa beekuu miti, eenyummaa isaa osoo beeke hin bareeduun. Look, waa tokko isinitti nama tokkotu iyyuu jira. Biyya Ingilizii tana keessatti joornaalistiin Ingilizii wayii gaafattee ati maa inni jennaan ani Ingiliziidha jedheen. Beeki lammummaa asitti dhalate, asitti guddate. Abbaan isaa Ingilizii miti. Haati isaa Ingiliziidha. Abbaan isaa Ingilizii miti. Abbaan isaa saba biraatirraa dhufe. Maal jetteen beeyta? Oduu waan feete taate ati saba kana ta'uu hin dandeettu jetteen. Dhugaadha. Dhugaa isiiti. Kanaaf atis osoo waan feete taate kan afaan biraa leelliftu, kan aadaa biraa leelliftu, kan eenyummaa biraa leelliftu saba san ta'uu hin dandeettu. Ati atuma. Kanaaf ati saayizii makan keeti jechuudha. Eenyummaa makan keeti. Kanaaf eenyummaa kan keenna tana jabeeffachuu qabnaa jechaaf isiniin jedhee dhiifama yoo isinitti dheeresse hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.